Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu qabannee dhiyaanneerraa chaanaadii keenya like, share, subscribe gochuun nu wajjin tura. Itoophiyaatti nagaan akka bu'u dhiibbaa gochuuf US ergama addaa ishee erguuf dhiibbaa mootummaarraa kan ka'e sirnaan hojjechuu hin dandeenye. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa. Eessa buuteen obboleessa Jaalmarroo hanga ammaatti hin beekamne. Maatii. Shirri garee maqaa hiriira nagaatiin Finfinnee wiirtuu hokkoraa gochuuf socho'an fashalaa'eera. Humna waloo. Oduu kanneenii fi kan biroo qabannee dhiyaanneerraa nu wajjin turtii taasisa. Itoophiyaatti nagaan akka bu'u dhiibbaa gochuuf US ergama addaa ishee erguuf Gaanfa Afrikaatti ergama addaa US kan ta'an Maayik Hamar Itoophiyaa dabalatee biyyoota sadii daawwachuuf. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsa har'a baaseen Ambaasaadder Maayik Hamar biyyoota sadii Itoophiyaa, Jibuutii fi Kaatar daawwachuuf akka jiran beeksise. Maayik Hamar erga Koongireesii US'tti miseensota koree dhaabbii hariiroo alaaf waa'ee imaammata biyya isaanii Itoophiyaa fi Gaanfa Afrikaa irratti hordofuu qabduu fi haala siyaasaa qaxanichaa irratti ibsa kennaniin torbaanota booda daawwannaa kanaaf qajeelan. Maricha irratti Maayik Hamar marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi WBO gidduutti Taanzaaniyaatti jalqaban hanga bu'aa gaarii argamsiisutti hin dhaabnu deeggarsa barbaachisu ni goona jedhan. Marichaan yeroo gabaabaatti bu'aan barbaachisu irra gahamuun ulfaataa ture kan jedhan Hamar waraanaan otoo hin taane wal dhabdichi furamuu kan qabu mariin ta'uu ejjennoo Ameerikaan mootummaa Itoophiyaatti himneerra jedhan. Imala gara Gaanfa Afrikaatti taasisan kanaan waliigaltee nagaa Piriitooriyaa sirnaan hojiitti akka hiikamuuf haqni yeroo ce'umsaa akka barbaadamuu fi itti gaafatamummaan akka jiraatuuf Itoophiyaa wajjin ni mari'atu. Akkasumas walitti bu'iinsa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru karaa marii nagaan akka furamuu fi qaamoleen hunduu nageenya lammiilee nagaaf akka eegan haasaa jibbiinsaarraa akka of qusatanii fi mirga namoomaa akka kabajaniif dhiibbaa waamicha ni taasisu jedha ibsi ministeera dhimma alaa US kun. Ambaasaadder Maayik Hamar muddee 7 hanga 17 guyyoota 10 kan turu yoo ta'u Jibuutitti kora IGAD irratti ni hirmaatus jedha ibsichi. Korri IGAD kan geggeessitoonni biyyoota miseensota ta'anii irratti hirmaatan yoo ta'u dhimma waraana Suudaanitti geggeeffamaa jiru irratti mari'ata jedhama. Waraana Suudaanitti geggeeffamu furuuf akkasumas deeggarsi namoomaa danqaa malee akka qaqqabuuf kanneen sarbama mirga namoomaa qaqqabsiisan irratti itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf tattaaffii addunyaanii fi naannichi taasisanii ergamaan addaa kun deeggarsanii taasisu jedha ibsi. Daawwannaa Kaataritti taasisaniin ammoo fooramii Dohaa irratti hirmaachuun alatti akkaataa itti Suudaanii fi Gaanfa Afrikaa irratti nageenyi waaraa dhufu irratti qondaalota Kaatarii fi naannichaa waliin ni mari'atu. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US Ambaasaadder Maayik Hamar waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF Piriitooriyaatti waliif mallatteessan irratti mootummaa Ameerikaa bakka bu'uun hirmaatanii turan. Marii nagaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti geggeessan irrattis kallattiin hirmaatanii turan. Marii kana ilaalchisee sadaasa 30 bara 2023 koreen dhaabbii hariiroo alaa Koongireesii US dhiyaachuun gaafii dhiyaateef deebii kennaniin mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi WBO ulfaataa waan tureef bu'aan barbaannu yeroo gabaabaa keessatti fiduuf ulfaataa ta'eera jedhanii ture. Maayik Hamar dhibdee jiru waraanni furmaata akka hin taane hubachiisuun ji'ootaaf dhiibbaa gochaa erga turanii booda qaamoleen lamaan gara marii Taanzaaniyaatti dhufuus dubbatanii furmaanni karaa nagaan hanga argamutti kutannoo qabanis ibsanii turan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsa kaleessa muddee 7 baaseen Maayik Hamar gara Itoophiyaa akka deemanii fi waliigalteen Piriitooriyaa akkaataa itti guutummaan hojiirra oolu dabalatee rakkoo nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru karaa nagaan akka furamuuf mirgi namaa akka hin sarbamneef mootummaa Itoophiyaa waliin akka mari'atan beeksise. Obboleessi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa obbo Abarraa Dirribaa kan humnoota mootummaatiin butamee ture hanga ammaatti eessa akka geeffame akka hin beekamin ta'uu maatiin himan. Obboleessi Jaalmarroo obbo Abarraa Dirribaa kan tibbana humnoota mootummaatiin magaalaa Shaggar aanaa Burraayyuu ganda keellaatti ganda keessa jiraatu keessaa butame gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Hanga ammaatti obbo Abarraa eessa akka geessan humnoonni mootummaa odeeffannoo homaatu maatiidhaaf kan hin laatin ta'uu maatiin dhimmichatti dhiyeenya qaban himan. Haa ta'u malee odeeffannoo miseensi poolisii tokko baasee akka mul'isutti obbo Abarraan magaalaa Finfinnee naannoo kiiloo 6tti qofatti hidhamanii erga turanii booda guyyaa kaleessaa gara mana hidhaa Bishooftutti dabarfame shakkiin jedhu jiraachuu maddi odeeffannoo keenyaa himeera. Obbo Abarraan hamma yoonaatti mana murtiitti hin dhiyaatinii fi abukaatoo dhimma isaa hordofu kan hin qabne ta'uu barameera. Obbo Abarraan qonnaan bulaa fi abbaa ijoollee 8 yoo ta'u siyaasa keessatti hirmaannaa tokkoyyuu kan hin qabnee fi obboleessa isaa wajjinis hariiroo fi waliigaltee kan hin qabne ta'uu raga bahaan keenya himaniiru. Mariin nageenyaa marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi WBO gidduutti Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture waliigaltee malee goolabamuu hordofuun qaamoleen lamaan haleellaa isaan gidduu ture cimanii itti fufuu gabaasaaleen ni mul'isa. Finfinneetti namootiin hiriira nagaa waamame qindeessan 4 fi namootiin biroo 97 to'annoo jala oolan. Shirri garee hiriira nagaa deeffachuun magaalaa Finfinnee wiirtuu hokkoraa fi jeequmsaa taasisuuf socho'aa ture fashaluu humni waloo nageenya biyyaalessaa beeksise. Humni waloo kun ibsa galgala baaseen akka jedhetti humnoonni finxaaleyyii gareewwan shororkeessitootaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa bakka tokko tokkotti ajjeechaa fi dararaa hidhannoon deeggarame raawwachuun akkasumas rakkoolee nageenyaa uumuun
sochii nagaa hawaasaa jeeqaa jiru. Qaamoleen kunniin naannolee lamaanitti sochii farra nageenyaa raawwataa jiran gara magaalaa Finfinneetti babal'isuun hokoraa fi jeequmsa uumuun magaalattii wiirtuu jeequmsaa taasisna jechuun karooraan socho'aa turuu mirkanaa'uu ibseera. Haaluma kanaan gareen humnoota hidhatanii magaalattii dhoksanii yaaliin seensisuun taasifamu maqaa hiriira geggeessina jedhuun hokoraa fi jeequmsa uumuun haleellaa shororkeessummaa lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate qabatanii socho'aa turuu ibsi humna waloo kun mul'iseera. Hiriira nagaa dilbata dhufu Finfinneetti waamame jedhamee warri qindeessee jiru jedhaman keessaa 4 poolisiin to'atamuu isaanis har'a gabaafameera. Qindeessitoonni kunniin to'annoo jala kan oolfaman hiriira nagaa ni geggeeffama jedhamee karoorfame hambisuudhaaf shakkii jedhu akka qaban qindeessitoonni hiriirichaa keessaa tokko kan ta'an dursaan paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa gargaaraa Piroofeesar Zinaabuu Abarraa himaniiru. Ibsi humna waloo biyyaalessaa ammoo gocha kana raawwachuuf ergama fudhatanii socho'an kan turan shakkamtoonni 97 opereeshinii gaggeeffameen to'annoo jala oolfamuu beeksiseera. Qindeessitoota kamisa ganama hidhaman keessaa itti aanaan dura taa'aa paartii warraaqsa uummattoota Itoophiyaa Maggaabii Biluu Abrahaam Hayimaanotii fi miseensa duraanii Izemaa obbo Naatnaayil Mokkonan akka argaman qindeessitoota hiriirichaa kan ta'an obbo Yaashiwaas Asaffaa fi Piroofeesar Zinaabuun mirkaneessaniiru.